Ashaamar kafuun akka mirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin bira haadha qabu isin jechaatiin egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa addaa qabannee isiniif dhihaanneetiin jira. Keessummaan kun eenyu jechuun keessaniin oolu nama baay'ee guddaa furdaa dheeraadha. Kallattii mangara isaatti isin dabarsaa isa wajjin gaafiif deebii gabaabduu goonaa nu wajjin turtii gaarii. Me egaan daawwattoota keenya kallattii mangara keessummaa keenya guyyaa har'aatti isin dabarsaa. Keessummaa keenya mee maqaan kan kee eenyu daawwattoota keenyaaf mee nuuf ibsime? An maqaan kiyya Arafat Kadiir Maartuu simalee gada. Arafat Kadiir Maartuu simalee weellisaadha moo isa biraati? Weellisaadha isa san. Kasir busani? Masha Allah. Me akkam Arafat kiyya Ramadaan ni barana akkam baga Ramadaan kan illee si gahe? Baga waliin baga yaamicha keenya illee awwaattee nagahan karaa istiidiyoo keenya argamti. Baga isinillee waliin naanta. Galatoom. Arafat kiyya baay'ee galatoomi. Arafat ammoo afaan Oromoo irra afaan Amaaraatu irra laafaa fi kanaaf ammoo har'a ammoo afaan Oromooti wal qabuu deema sirriitti wal dhaamsoo jabaa irra jira. Kanaaf ammoo Arafat kiyya jajjabaa daawwattoonni keenya immoo hedduun isaanii sabboontota akkuma jirutti. Kanaaf ammoo ilmi Kadiir Maartuu simaleedha. Afaan Oromoo akkamitti sirriitti haasofni haasaa isaanii haasuun isaanii oolu kanaaf ammoo jajjabaadha. Walii galee jajjabaadha. Egaan daawwattoota keenya marii keenya guyyaa har'aa yookaan gaafiif deebii Arafat Kadiir Maartuu simalee wajjin gochuudhaaf fageenya keenya hanga ta'e wayitiin addaan siqneetiin kan argamnu. Mee Arafat kiyya ati eessa dhalatte achirraa kam? An askoo Birciqoof Afrikaa. Guyyaa kibxataa sa'a 9tti bara 2002 ji'a sadaffaa. Bara 2002 ji'a sadaffaa. Guyyaa kibxataa bakka Aaksoo jedhamutti halkan keessa moo guyyaa keessa? Guyyaa keessatti. Guyyaa keessa sa'aatii meeqatti? Sa'a 9. Kana hunda eenyu? Ida Arafaa. Gaafa guyyaa Arafaa? Kanaaf Arafaati wanti jedhamtee fi kanaaf? Okay, ana ammoo maaliif Arafaat siin jedhanii siin jechuuf ture. Maqaa kana eenyu si moggaase? Ummatiya. Okay. Me Arafat kiyya eenyutu si guddise me? Baba Ibrahim Adam Jarrah. Baba Ibrahim Adam Jarrah. An garuu nama hedduutu na guddise. Nama hedduutu guddise? Okay. Eenyu fa'aa mee keessaa muraasa? Baba Sheikh Ibrahim Adam Jarrah. Ayyee. Ummaan sun. Ahmed Hassan. Okay. Fi Sami Yusuf. Okay, isaan kan keessaan baay'inaan kasi guddise isaan kanneen sadin jechuudha. Me Ibrahim Adam Jarrah kun ammaa fi lubbuudhaan hin jiran. Me isaan akkam ture me Ibrahim gaafa isaan du'anii anammoo xiqqaa taate gaafa isaan waggaa 3 na fakkaata. Gaafa isaan yeroo isaan dhukkubanii ciisanii sooftii faa waan garagaraa qabatteetiin hedduu tajaajilatiin turti. Mee waa'ee isaanii natti mee akkamitti beekta ishee Ibrahim Adam Jarrah? Sheikh Ibrahim Adam Jarrah jechuun kaakkaa abbaa kiyyaati. Hedduu jaalladha akka. Haga jiruun hanga isaan dhabde kana sitti hin jijjiiramne? Hedduu natti jijjiiramne. Kiyya ishee Ibrahim kana hangam jaallattame ati jaalala isaaniif qabdu? An yeroo sana baay'ee xiqqaa turte hagana son ga'e waggaa 2 dura baay'ee isaan kaddamaatiin turte isaan sooftiidhaan yeroo isaan dhibamanii ciisanii afaan irraa sooftiidhaan haqaa turte. Ishee Ibrahim mee hangam jaallattame? Sheikh Ibrahim hanga lubbuu kiyyatti hedduu jaalladha. Akkasuma isaan illee baay'ee si jaallatanii akkam? Akkasuma dhugaa jette. Me Ibrahim Arafat kiyya
mee karaa guddisa ati mee eessa guddatti naannoo kamii guddatti? Naannoo Qaraanioo Dabaree jedhamu keessatti. Okay. Ati guddachuu kana keessatti guddina kanaan abbaan kee Kadiir Maartuudha si guddisuu keessatti gahee hin qabu akkuma abbootii kamitti illee akka abbaan gaafnu bakka yeroo baay'ee abbaa haati waliin taaniitiin nama guddisanii abbaan kee si guddisuu keessatti gahee hin qabu? Gahee hin qabu garuu ganda keenya keessatti namatti manama hiktu tokko turte. Isi sambira garuu manasi waan hixaana waan garaagaraa hin guutu. Quraanuma qofa fitte. Quraana qofa qaraatee fitte. Okay. Fi gizee na eegtu abbaan kee biyya alaa si geessaa na jette. Na eegte. Gizee isallee gaafa innillee akkas naan jedhe bilbilee. Erga abjuun si hiikame booda? Ayyee? Akkas naan jedhe. Okay. Amma biyya alaa deemuuf deemte jechuudha. Kadiir ilmee wal argitanii isin ma karaa kamii wal qunnamtaa isaa wal qunnamtaa? Viidiyoodhaan yeroo tokko tokko. Yeroo tokko tokko wal qunnam. Viidiyoodhaan si dubbisee jechuudha. Okay. Mee ati isa qaamaan beektaa amma dura abbaa kan kee Kadiirin? Qaamaan dur beeka. Amma garuu hin beeku. Amma osoo argitee beektaa? Hin beeku. Osoo argitee moo? Osoo argee beeka. Okay. Amma abbaan kee sirba baasa yeroo baay'ee amma mudhii sirratti fakkaata nashiidaa eegaleetiin jira. Nashiidaa Saharaa dhaggeeffadheen ture. Mee Arafat ati wallee isaa yookaan sirba isaa kanneen ni jaalattaa? Hin jaalattu? Dhaggeeffattaa hoo sirba isaa kanneen? Hin dhaggeeffadhu. Okay. Amma kaayoon fuulduratti maaltu barbaada? Kaayoon kan kee maalidha? An saayintistii. Saayintistii? Maaliif saayintistii ta'uu filatte? Amma dhukkuba akka ammaa kanatti sansaan qoradhee ummataaf beeksisuu barbaada. Dawaasaa. Amma mee kutaa meeqa barachuu jirta? Sadarkaa barnootaa irratti akkam? Amma an kutaa 4. Okay. Kutaa meeqaffaa baata barumsa irratti? Lamaffaa akkas tokkoffaa akkas. Okay. Barumsatti baay'ee jabaadha fakkaata. Sammuun teetis bareeddu fakkaata. Quraana duraan hin qaraata. Diisteerti nu qaruu jirta? Qaraa jira. Okay. Qaraa jirta? Quraana baay'ee ofaa jirta. Quraana keessaa mee bakka takka nu affeeruu dandeessaa quraana? Hin danda'a. Mee quraana? Mee qoy suuraa rabbiin tokko hedduu jaalatu si jaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله ربي سرها جلته قرآن قرأت أمس قرأ جرا مي أما قرآن رت كم حافظته ولا في قرأ كم أكسمين قرأ جرتا أكغاري قرأ جرتا ربي سرها جلته عرفات كيجا مي أتي أما ساينتست تو بربادا ساينتست تمو هجي دبلتا يوكاهو يعني كان كي أما ريف بيجلاتهم يادك أبدا أما ديمو بربادا بيجلاس أبا كان كبيرهم أبا كان كيس جرا بيجلنا جنة مانشستر كان جرا أوكي مانشستر أما أشي ديمو راب خرور أبدا أبي أوكي أما دوبا يوم ديمو فري كم ديم أبا كان كيس يعمل خود سنجدرا Okay, me akamiti demo dan desre. Kau bahang kedem sa? Kau aku demo berbuat malu sih. Tu beri noji dem tadi. Umat tiga silate hingga mana? Okay, umat hante wajib malen dem tu. Dem. Malif. Malif isin naguddisu. Heddur katir di. Okay. Karena kamu sih di demo dan desu ju. Indo. Me amma asini khara fuula duraatti scientist ta'uu barbaadda rabbiin scientist jabaasi haa godhu Arafat kiyya jajjabaadhu sammuun tante sammuu bareedduudha dhumarratti immoo dhaamsa uummata keenyaaf wanti dhaamtu yoo jiraate dhaamsa akka dhaamsaatti ijoolleedhaaf dhaamuu dandeessa keessaa dhibee koronaa vaayirasii amma kana wal qabsiisee wanti ta'etu dhibee waa'ee dhibee koronaa vaayirasii kana himee dhibee koronaa vaayirasii kun maal inni
dhibee koronaa vaayirasiin kun walirraa fagaachuu barbaachisaa. Walitti tuquudhaaf barbaachisaa. Bakka waan garaagaraa kan kana laa manallee taa'uu barbaachisa. Okay. Naa manaan beeyna ijoollee hageenya keessanii gaddaa. Dhibee koronaa vaayirasii kan ati dhibee akkam jettee ilaalta yeroo ilaaltu maal si fakkaata dhibeen koronaa kun? Dhibeen koronaa kun gisee ilaaluudhaan waan badaa tokko natti fakkaata. Saniifuu of eeggannoon barbaachisaadha. Kanaafuu amma dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte dhaamuu dandeessaa guutuma akka uummata Oromootittis akka uummata Islaamaatittis wanti dhaamtuu jiraatte carraa dhumaa see kennaa yeroo biraa immoo qophii biraa yoo rabbiin jedhee qophiilee baay'ee hojii dalagnee amma. Uummanni keenya wal jaalachuu qabaa. Gandaan lagaan amantaadhaan kan waan garaagaraatiin wal loluun qabu. San iseen jedha. Kanaafuu ammoo uummata keenyaaf kan dhaamtaa jechuudha. Arafat Galatoomii ulfaadhu yeroo biraa walitti dachaanaa. Galatoomii Arafat kiyyaa. Egaan kabajamtoota jaallatamtoota maatiiwwan keenya kanneen mana keessatti teessanii nu daawwachaa jirtan. Egaan daa'ima xiqqaa kana irraa waan baay'ee akka baratan akka baranne abdii guddaan qaba. Kanaaf ammoo dhibee koronaa vaayirasiitiin wal qabsiisee tokkummaa fi jaalala wal qixxummaa akkasuma gandaan lagaa wal qooduu dhabuu uummata keenyaatiif dhaamsa jabaa siif dhaameetiin jiran. Egaan kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Hiliif kan taatan sagantaan teenya guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne tana fakkaatti hanga sagantaa biraa yeroo biraa walitti dachaanutti nagaa hannuuf turaa galatoomaa horaa bulaa diibana.